waggoottan torban darbee mootummaan dhaamu keenya hojiiwwan coomsa olaanaa fidan irratti xiyyeeffatee hojjetaa ture keessaa tokko hojii ashaaraa magariisaati. Hojiin ashaaraa magariisaa kun immoo keessattuu cabiinsa kanaan dura ture. Madaalliin haala naannoo dhibee bokkaan irraa fagaatee gammoojjummaan babal'achaati kan ture. Kun immoo oomishaaf oomishtummaa keenya sadarkaan inni itti miidhaa dhufe akka wabii nyaata keenya mirkaneeffanne rakkoo hamaa keessa nu galchaa ture. Isa kanarratti hojii guddaan waggoottan darbe akka naannoo keenyatti kallattii kana giddu galeessa godhatamee hojjetameera. Hojii hojjetame kanaan karaa biqiltuu biliyoona 28 ol akka naannoo keenyatti waggoottan torban darban dhaabbatee jira. Ganna baranaa kanas immoo biqiltuun biliyoona 5.3 dhaabachaati kan jiru. Guyyaa har'aa akka Itoophiyaatti namni hundumtuu walitti ba'ee guyyaatti biqiltuu dhaabudha. Adeemsi kun naannoo keenya keessatti jijjiirama gurguddaa sadan tokko fidee jira. Tokkoffaaf inni dura ilaalcha irratti. Kanaan dura aadaa keenya safuu keenya gadaarraa fagaannee uumama faana akkaataatti waliin jiraachaa ture rakkoo qabaachaa ture. Inni sun bu'uurarraa jijjiirama guddaa fidee jira. Kanaaf isarratti biqiltuu qopheessuu, biqiltuu dhaabuu, biqiltuu kunuunsuun aadeffatamaa dhufee jira. Kun ce'umsa guddaa fi bu'aa olaanaa itti fufiinsa dhimma kanaatiifis jijjiirama guddaa kan fidudha. Ta'uu kana kan lammataa jijjiiramni guddaan dhufe uwwisa bosonaa naannoo keenyatti parsantaa 17 irra ture. Kun parsantaa 29tti guddachuu danda'ee jira. Kunis jijjiirama guddaa ce'umsa olaanaa kan itti arganne. Kun yoo jabaan irratti hojjenne karaa fuulduraatti misooma naannoo keenya jiru keessatti jiruuf jireenya uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuu keessatti madaallii haala naannoo eeguu irratti hiikoo guddaa qabaata. Inni kun isa lammaffaadha. Inni sadaffaa fi dhimmi murteessaan dhimma oomishaaf oomishtummaa faana wal qabatudha. Bokkaan haala gaariidhaan galata Waaqayyoo deebi'aa dhufee jira. Kana alatti immoo biqiltuun bunaa, biqiltuun shaayii, biqiltuun kuduraa fi muduraalee hedduun dhaabbatanii jiru. Haalli qilleensaa fooyya'aa dhufee jira. Kun waliigalatti oomishaaf oomishtummaa keenya sadarkaa olaanaatti guddisee jira. Wantoota gurguddaa sadan kana irraa fayyadamne irraa kinoo akka har'a ammoo asitti argitan asii aanaa Fantaalletti xiqqoo gammoojjummaa qabaa. Horsee bulaan naannoo kana jiru xiyyeeffannoo kennee eegumsa naannoo irratti akka hojjetuuf waggoottan darbe hojiin hedduun hojjetameera. Bu'aanis argamee jira. Har'a asitti kan biqiltuu guyyaa tokko kan akka biyyaatti miiliyoona 800 dhaabuudhaaf karoorfame san asitti uummata Karrayyuu faana dhaabne jirra. Kun immoo gahee guddatee jijjiirama guddaa haalli itti fidu jallisiiwwan as keessatti aanaa kana keessatti hojjetamaa jiran horsiisa cinaatti oomisha adda addaa irratti akka uummanni naannoo kanaa ce'u gochuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Uummata aadaa safuu olaanaa qabudha. Oromummaa uummata tiksee asiin ga'eedha. Aadaan isaa baay'ee guddaa kan ta'edha. Isa keessatti hojiin gama kanaanis hojjetamaa jiru immoo jiruuf jireenya isaa sadarkaa barbaadamutti ceessuudhaaf dhimma hiikoo qabudha jechaadha.